Baankiin Gadaa hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana dhalata Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e jechaa hawwiisaa gaarii ibsa. Baankii Gadaa akkuma sirna gadaa dagaagaa dameelee isaa saffisaan babal'isaa tajaajiloota baankii si'ataa fi mijataa isiniif dhiyeessaa kan jiru inni Baankii Gadaadha. Aksiyoonota gurguraa jiru hunduma waliin gaa isinis akkuma fedhii keessanitti bitachuun isa waliin milkaa. Karaan Baankii Gadaa milkoomaa dhalootatu ittiin haaromaa. Ayyaanichi gammachuun waliif yaaduun jaalalaan ibsamaa. Baankiin Gadaas ummataa waliin kabajuusaaf gammachuutu itti dhaga'ama. Ayyaana gaarii. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa.